samii jaluu kalee dhaabni buusa qoree beeku isaa fannisaa mani waa'ee koo eessatu beeka. Oromoon hundumti keessanii nagaa qabdu baga nagaa taataniin isiniin jedha hundumti keessanuu. Ani nagaa kooti isinillee baga nagaa taatan isiniin jedha. Warroonni haaraa yuutuubii kootii haadhi taatan sabskraabii godhaanaa dhufuun isiniin jedha. Almaan Oromoon hundumti keessanuu isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa na jajjabeessaa yuutuubii kiyyaa seenaati sabskraabii inaaf godhaan isiniin jedha. Har'aan kan ammoo ni barumsa karaa kanaan seentanii sabskraabii naaf gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. yuutuubiin koo kanadha. Almaan Oromoo hundumti keessanuu adaraa keessan isiniin jedha. Har'aan kan ammoo akkaataa onlaayinii feesbuuka keenyaaf meseenjarii keenya dhoksuu dandeenyu namni nun argine sa'aatii kan barbaanne irraa baanee sa'aatii barbaanne seenne namni nu arguu hin danda'u. Haala kamiin onlaayinii dhoksannaa onlaayinii feesbuuka keenyaatii fi meseenjarii keenya kan jedhudha. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na wajjiniin turaan isiniin jedha. Like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Amma gama meseenjariitti deebinaa jechuudha. Meseenjariin na seentan hidhattanii bakka piroofaayilii jettu kanarra tuqxu. Piroofaayilii keessan irra yeroo tuqxan as jala dhuftu jechuudha. Activity status kan jettu kana tuqxu. Activity status kan jettu kana tuqxu. Inna kana tuqxan amma kan koo akkuma argitan kana onlaayiniin koo hin mul'ata ture kunoo kan namatti mul'ata. Namni illee kan koon argaa yeroo rana cufe kan ammoo asirra ishii jalqaba kana mallattoo kana jechuudha. As garagalchitanii oon irra kan jiru oofii gochuu jechuudha. Amma fakkeenya cufeen jira jechuudhaani seenneetan isin agarsiisa. Meseenjariin koo banaadhaa cufaa isaati jechuudha. Kun cufamee jira jechuudha. Meseenjariin koo onlaayinii namaa hin argu. Mee asin seena kun sila activity jettu kanarratti onlaayinii namaa isinii fida ture. Garuu akkuma argitan kana onlaayinii cufamee jiran isiniin jedha. Amma immoo gama feesbuukitti darbinaan isiniin jedha. Feesbuukii seentu. Feesbuukis haaluma kanaan dhoksuu dandeessu. Innaa feesbuukis yeroo seentanii as bakka tuttuqaa sadan kana tuqxu jechuudha. Akkaataa seetingiitti galtanii fi asirra yeroo tuqxan dhuftanii gara jala kanatti ol gottottu. Yeroo ol gottottan kun seetingina breekingii kan jettu kana isinii dhufa. Ishiirra yeroo tokko gadi tuqxu jechuudha. Yeroo irra tuqxanii amma fakkeenyaaf baay'ee isinii dhufe asirra seetingidhuma jedhu kana ishii kana tuqxu jechuudha. Seetingii yeroo tuqxan akkanatti isinii fidee jira. Kunneen warra paaswordii jijjiirratanidha. Warroonni immoo waan biraatis na gaafachuu barbaadan na gaafadhaan isiniin jedha. Asumaan dhuftaniit ol gottottaniit kun as dhuftu jechuudha. Bilookingii kan jettu kana gajjallaa. Bilookii nama gootan gajjallaa kana activity status kan jettu kana dhuftu jechuudha. Innaa sirra tuqxan nama fakkeenyaaf kan koo banaa ture. Banaadha. Haala kanaan ishii kanarra gadi tuqxanii as dhuftanii ofii gootu jechuudha. Ofii kana tuqxu cufamee jira jechuudha. Haaluma kanaan illee yeroo itti barbaadan immoo irraan banadhee onlaayinii koo mul'ifadha jettanis kanuma tuqxaniit ofii gootu jechuudha. Barbaadan kanuma tuqxaniit ofii gootu jechuudha. Kana ooniidha. Akkasitti ooniidha namni hin argaa. Akkasitti immoo ofiidha. Ishii kanarra gadi tuqxaniit namni arguu hin danda'u isiniin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaan isiniin jedha. Almaan Oromoo hundumti keessanuu warreen gaaffii biraa immoo qabaattanii na gaafadhaan isiniin jedha. Innaasuma yuutuubii kiyya hadaraa keessan sabskraabii naaf godhaa na jabeessaan isiniin jedha. Almaan Oromoo hundumti keessanuu isin malee maalan qabaa walaa jabeessinuu walaa gorsinuun isiniin jedha. Wal jajjabeessuun gaariidha. Hadaraa keessanii yuutuubii kiyya seenaatii sabskraabii naaf godhaa. yuutuubii kiyyas kun maqaa isaanii kaaseen jira. Siifan amboo kan jedhu kanadha. Sabskraabiidhuma gootanii irraa baatu. Waan biraa miti sabskraabiidhuma godhaan isiniin jedha hundumti keessanuu. Innaa akkana isinii jechuu barbaada.
yuutuubii koo kana seentanii sabskiraabii gochuu akka hin daganneen isiniin jedha. Viidiyoolee gaggalleesseen ture amma humna kootii hadaraa keessan warreen akkaataa miisenjarii keenya namni keessa jiru kanallee isin barsiiseen ture deemaatii ilaalaa dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Nagaadhaan naaf tura.